Yeroo wal waraansi miidhaa fi doorsifni baha giddu galeessaa keessatti akkaan hammaatee jiru kanatti Ameerikaan jila ishee har'a gara Beeruutitti erguun Libaanos keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'uuf akka yaaltu beeksifte. Ergamaan Ameerikaa Libaanositti har'a gara Beeruut deemuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti gorsa kennuuf akka ta'e beekameera. Halkan keessa Israa'el haleellaa qilleensaa Libaanos irratti raawwattu cimsitee kan itti fufte yoo ta'u, gareen ergamaa addaa Ameerikaa Amoos Hochsteiniin durfamu waa'ee dhukaasa dhaabuu Israa'el fi Hizbollaa gidduutti qondaaltota Libaanos waliin akka mari'atu Reuters gabaaseera. Israa'el waraana Libaanos xumuruuf sanada furmaataa dippiloomaasii haal duree of keessaa qabu Ameerikaaf kennite jedhama. Barreeffama kana keessatti Hizbollaa hidhannoo hiikkachuu irra deebiin gurmeessuu fi bu'uuraalee waraanaa naannoo daangaatti akka hin ijaarre akkasumas waraanni Israa'el hojii waraanaa akka raawwatu akka hayyamu gaafataniiru. Ameerikaa fi humnoonni baha giddu galeessaa Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu waggaa tokkoof tattaaffii adda addaa godhanis hanga ammaatti hin milkoofne. Sababa kanaan dippiloomaatonnii fi qondaaltonni Libaanos waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu irratti abdii xiqqoo qaban ibsaniiru. Ambaasaaddarri USA Amoos Hochstein har'a muummicha ministeeraa yeroo Libaanos Najiib Maakitii fi afyaa'ii paarlaamaa Nabil Beerii kan Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchuuf yaalaa jiran waliin ni mari'atu. Dippiloomaatonni kunneen turtii qondaaltota kana waliin taasisaniin haalduree Israa'el irraa fudhatama hin argatu jedhamee hin eeggamne dhiyeessuu fi dhiisuu isaanii wanti beekame hin jiru. Hanga ammaatti lammiileen Libaanos 2,400 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, miliyoona 1.2 ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru.